Asham daawwattoota keenya ashama akkamiin egaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Har'aas qophii keenya kan barnootaa qabannee dhufnee jira. Financial Institution and Capital Marketing irratti paartii tokkoffaa lammaffaa hojjennee turre, akkasuma paartii sadaffaa irratti bakka irratti dhaabbanne irraa kan eegallu ta'a jechuudha. Kanaan dura egaa hojjennee turre jechuudha. Kanaafuu namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe, like godhuudhaan of duuba deebi'uudhaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Har'a wanni qabannee jechuudha waa'ee asymmetric information akkasuma goal of financial system kan jedhu qabannee dhufne jechuudha. Kanaafuu namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jechuu barbaanna. Kanaaf amma gama qophii keenyatti haa dabarru. Okay, qophiin keenya akkuma jalqabametti goal of financial system jennee jirra jechuudha. Galmoota sirna faayinaansiidha jechuudha. Galma akkam maal galmeessan jechuudha. Wantoota isaan galmeessan halaallu ta'a jechuudha. Gooliin isaa inni the firstly it is facilitate the flow of fund from seller to borrowers. Inni jalqabaa maal godhuudha? Sirna faayinaansii kanaaf jechuudha qusattoota irraa argamu jechuudha, cash flow jechuudha. Qusattoota irraa argamu jechuudha, irratti argamu kana jechuudha haala mijeessuudha, facilitate godhuudha. Facilitate godhuudha jechuudha maal? Fandii salary irraa gama borrowerititti facilitate or transfer godhuu qabaa jechuudha. Galmisaa kan duraa kana jechuudha. Akkuma jalqabeennetu salariin wanta tokko yookaan kaashii isaa fuudhee kaayyata, borrowersiin garuu ni liqeeffata jechuudha. Gargaarsa fudhata jechuudha, fandii fudhata jechuudha. Faayinaansiin inni wanni guddaan galmee namaaf galmee yookaan galmii inni godhu, galmii guddaan inni jalqabaa isa kana jechuudha. Isa kana yoo bakka lamatti ilaallu the savers and the investors or the borrowers jennee bakka lamatti ilaallaa jechuudha. Akkuma jalqaba ilaalletti the sellers are entity with a surplus of funds. Savers jechuun yookaan qusataadha jechuun nama fandii yookaan kaashiin isaa surplusii ta'e jechuudha. Nama wanta gadbii isarra hin jirre jechuudha. Nama maallaqa hojii ittiin hojjetu qabaatee hanga tirfii yookaan profit argate kana surplus waan ta'eef save godhee wanta kaayyatu kana maal jenna jechuudha? It is a surplus of fund jennaan jechuudha saveriidhaan. Investor jechuun immoo it is are entitled with a deficit of funds. Fundiin isaa yookaan wanti inni hojjetuun deficit wanta garbu'aa ta'e jechuudha. Garbu'eera jechuudha. Inni maal barbaada? Nama invest itti godhu barbaada yookaan nama fandii itti godhu barbaada jechuudha. Kanaaf investorri kana maal jenna? Deficit of fund jennaan jechuudha. Isaan lamaan kana maal godhuudha jechuudha? It is facilitate or transfer jidduu isaanii seenee jechuudha. Godhuun isaa galma guddaa yookaan kaayyoo guddaa galma geessuu irraa isa kana jechuudha. Inni jalqabaa jechuudha. The ultimate investor sells financial asset to savers. They are produced to buy real assets. Investor kun jechuudha ni gurgura jechuudha financial asset isa. Financial asset yeroo jennu kana detailii gama gaditti halaallu ta'a jechuudha. Financial assetiin ammaaf wantoota akka bondii, stock or account number cash jechuudha. Isaan kanaan financial asset jennaan jechuudha. Isa keessa jiru sun jechuudha investorri ni bitata jechuudha. It is by man by real assets. By buying real assets. Maal kaa jechuudha yookaan maaliin bituudha jechuudha. Wantoota akka lafaa haa ta'uu, kaartaa manaa haa ta'uu, wantoonni kana buildingii haa ta'uu maal jennaan jechuudha? Real asset jennaan jechuudha. Isa kanaan maal fudhata jechuudha? Fandii argachuu danda'a jechuudha. Also, they will discuss about real asset and the financial asset later in details. Gama gaditti kan sirriitti detail goonu ta'a jechuudha. Ammaaf shortly isa kana ibsina jechuudha. A real asset is an entity that generates a flow of goods or service over time. Examples include land, people, factory, inventory, business plan, goodwill and reputations.
real estate khaynuun wanta walii galaa jechuudha. Qaama yookaan naannoo flow kana jechuudha. Flow kan godhu jechuudha. Maal jechuudha? Tajaajila yookaan meeshaalee kanarratti yookaan wantoota dabalataa kana maddisiisuu kan dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf namni faan warshaa faan wantoota isaa maddisiisu khalaqa akkasuma karoora daldalaa maqaa gaarii goodwill akkasumas fedhii gaarii wantoonni kana kun real asset jennaan jechuudha. Qabeenya real ta'e jechuudha. Qabeenya qabatamu, qabeenya hin sochoone, qabeenya gurguddaadhaan real asset jennaan jechuudha. A financial asset. Financial asset is a legal contract that give its owners a claim to payment usually generated by a real asset. Example, a stock, bond, bank deposit, bank loan, option, future it is. Finance kana jechuun yookaan financial asset jechuudha. Kontraata seera qabeessa kan ta'e jechuudha. Kamaal kan jechuudha kaffaltii irratti kan kennu jechuudha. Yeroo baay'ee qabeenya realitiin jechuudha kan uumamu jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf aksiyoona fa'aa yeroo binnu, boondii fa'aa bitanna, kuufama baankii qabnu financial asset jennaan jechuudha. Akkasumas liqii baankiidhaa qabnu yookaan liqii baankii fudhannee financial asset jechuudha. Akkasuma wantoota fuulduraatiif jennee fudhanne wantoota kanaan financial asset jennaan jechuudha. Lafa tokko fudhachuudhaaf fakkeenyaaf real asset tokko argachuudhaaf boondiidhaan argachuu dandeessa. Fakkeenya asirratti arginu kana hundaan real asset argachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma real assetiinis financial asset lafaanis argachuu danda'a. Factory isaatiinis argachuu danda'a, wantoota garaagaraatiinis argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf isaan lamaan kun baay'ee kan akka galma geessaniif yookaan akka facilitate or transfer waliif godhaniif faayidaa guddaa kan qaban real estate fi financial asset jechuudha. Given this first rule, the financial system is a place where savers or more generally economic agent in a surplus of funds relative to their immediate need for those needs. Akkuma jalqaba dura kannamete jechuudha. Kaayyoon jalqaba facilitate flow of fund from saver to investor jennee turre jechuudha. Akkuma kanatti jechuudha financial system jechuudha saveriidhaaf economy isaatirratti maal godha jechuudha surplus of fund battalumatti akka funding kun jechuudha surplus ta'uuf kan godhu jechuudha. Walitti dhufeenya kana qaba jechuudha. Surplus of fund qaba jechuudha. Akkasuma investorinis more generally economic agent a deficit of fund relative to the immediate need for those funds. Investorinis maal barbaada jechuudha economy kana agent bakka bu'ee generally more jechuudhaaf deficit of funding fi need for those funds yookaan deeggarsa barbaaduudhaaf battalumatti kan barbaadu jechuudha. Walitti dhufeenya qaba jechuudha. Maaliif wanta deficit ta'e tokko maaltu kaasuu danda'a surplus kaasuu danda'a jechuudha. Surplus wanta ta'e tokkotu deficit san ol kaasaa jechuudha. Kanaafuu walitti hidhata qabanii jechuudha isaan lamaan seller and saver and investor jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isaan lamaan kana ibsuu dandeenya jechuudha. Because the financial system channel fund from saver to investors in equilibrium saving equal investments. This equation has to be true globally but not for individual country, because for some country saving may be less than investment, and for some other country has the reverse may be true. Sirni finance maallaqa qusattoota irraa gara investorotaatti kan geessudha jechuudha. Qusattoota irraa fuudhee gara investorotaatti kan geessuudhaan kan relate godhu jechuudha. Isaan kanaaf relate kan godhudha jechuudha. Akkasuma isa kanarratti jechuudha sababni isaatis qusannaan baay'ee nama kaaniifis barbaachisaadha. Maaliif nama kaan guddisaa jira waan ta'eef akkuma jalqaba jennetti jechuudha. Kanaafuu akka addunyaatti jechuudha dhugaa ta'uu qaba jechuudha. Garuu biyyoota akka
dhuunfaarratti fakkeenyaaf sababa isaatiin jechuudha qusannaan biyya tokkoof investimentii caalaa ta'uu danda'a jechuudha. Investimentiin yeroo ol ka'eef baay'ee caalaa ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma biyyoota birootiif immoo investimentiin it is a truth sirriitti kan itti hojjetamu ta'a jechuudha. Maaliif investimentiin irra caalaa ta'e wanta hojjetamu dhabamuu danda'a. Biyyoota garagaraa keessatti immoo it is truth ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu investimentiin financial systemiin yoo hin jiraanne kaayyoon yookaan galmi hin jiru jechuudha. Financial systemiin baay'ee kan barbaachisudha jechuudha. Maaliif surplusii fi investorii jidduu seenee isaan lamaan kan guddisuudha jechuudha. Isa investara kanaafis yookaan severaatiifis wantoota kan namoota jira. Fadhu dhala haa ta'u akkasuma fadhus wantoota akka badhaasaatiin haa ta'u akkasuma liqiidhaanis isaaniif kennuu danda'a. Fakkeenyaaf severiin kun bar fakkeenyaaf qarshii 300 baankii kaayee qarshii miiliyoona takka fudhachuu danda'a jechuudha. Invest godhee jechuudha. Innis hojjechuu ni jira jechuudha. Inni maallaqni inni kaayee namaaf galee hojjetamaa jira. Haala kanaanis guddataa jechuudha. Isaan lamaaniitiifuu financial systemiin gahee guddaa kan taphatudha jechuudha. Okay, how economic unit finance their investment? Erga kana ta'e akkamitti financing kun invest godha eessaa fida? Akkanatti erga walii hakkannee eessaa akka fidatu beekuu qabna jechuudha. Eessaan akkamitti economiin investmentii kun akkamitti akka guddatu jiru finansiidhaan jechuudha. Financing kun akkamitti akka invest godhu jiru maallaqa eessaa fidee akka hojii jiru ilaallaa jechuudha. Karaa sadiin kan fidu taa'ee asirratti nuuf barreessee jira jechuudha. Agent or economic unit can invest using their own fund or using indirect or using direct finances. Karaa sadiin kanaan kan nuuf economiin keenya invest ta'uu jechuudha. Finansiidha. Haala karaa finansiitiin jechuudha. Fakkeenyaaf financing kun own funds ofumaaf gargaarsa godhuudhaan yeroo takka kan investmentii kana guddisu ta'a jechuudha. It is own fund jennaan jechuudha. Isa kanaan maal jechuudha? Jalqaba yeroo fakkeenyaaf baankii tokko laallee maallaqa qarshii biiliyoona hedduudhaan kan gurmaa'u jechuudha. Inni kun biiliyoonni san jechuudha wantoota akka kanaatiif oolaa jechuudha. Investmentiidhaaf akkasuma kaashii namaaf liqeessuudhaan wantoota hedduu hojjechuudhaan its own fund godhus danda'a jechuudha. Haala kanaanis uummataafis investmentii biyyaa guddisuu danda'a jechuudha. Inni kun detail yeroo kan laalu ta'u when agent invest out of their own funds by spending fast accumulate saving they bypass the financial systems, although they usually use the financial system where saving are accumulated. Financing jechuudha kallattii sadiin fayyadameen kanarraan jechuudha. Kallattii ofiitiin jechuudha. Maallaqa ofii isaa keessa invest godha jechuudha. Maaliin jechuudha? By spending past qusannoo kuufamee keessa jechuudha. Qusannoo paastii irratti kuufamee taa'een jechuudha. Akkuma isiniin jechuudha. Yeroo jalqaba eegalu biiliyoona hedduudhaan eegalee waan jechuudha. Akkasumas financial systemii bira darbuudhaan yeroo baay'ee financial systemii fayyadamus qusannaan kuufamuu qaba jechuudha. Kuufamee qabamaa jechuudha. Fakkeenyaaf profitiin isaan argatan hundi addaan hirachaa hin oolamu jechuudha. Tirfiin isaan argatan yeroo hunda kan hiramu miti. Kan baankiifis galu jira jechuudha. Kanaaf guddina isaa argisiisaa yeroo deeman kunis akkasuma investaraas guddisaa deemaa jechuudha. Kallattii kanaan karaa dhuunfaatiinis hojjechuu danda'a jechuudha. Inni kaan immoo using by indirect jechuudha. Inni kaan karaa alkallattiitiin akkamitti akka argamu detail goona jechuudha. Karaa indirect where agent using indirect finance fund come from a financial intermediary which are then invested to spend on consumption goods. A financial intermediary is a firm the pulls saving of the money agent and then passes those funds to agents that want to invest them.
The intermediary is middleman, not the ultimate source of funds. karaa alkallattiitiin akkamitti invest godhuu danda'a yoo kan jennu ta'u faayinaansiin jechuudha yeroo ergamtoonni yookaan faayinaansiin alkallattii fayyadaman jechuudha maallaqni faayinaansii irraa argamu giddu galeessa ta'a jechuudha maallaqni faayinaansii giddu galeessa ta'a jechuudha san booda jechuudha meeshaalee fayyadama jechuudha faayinaansii giddu galeessitoota kanarratti jechuudha qusannaa ejentootaa fi warra mirkaneessuuf jechuudha maallaqa isaan invest gochuu barbaadanitti giddu galeessaan nama giddu galeessa seenee fayyadamu jechuudha yookaan isaaniif raawwatudha jechuudha intermediary or middleman ta'ee kan jidduu seenee invest godhuu danda'udha jechuudha indirect financing jechuudha middleman jennaan jechuudha karaa alkallattiitiin seenee seelerii fi boroorsii jidduudhaan jidduu isaanii seenee isaan irraayis interestiidhaan seenuu danda'a jechuudha isaan jidduu kana jechuudha interestiidhaanis argachaa isaan lamaan kanaas investiin akka guddatu investmentiin biyya tokko economiin biyya tokko akka guddatu gahee guddaa indirect financingis kan taphatudha jechuudha. Okay, the last it is a direct finance karaa kallattiidhaan akkamitti akka godhu laallaa jechuudha akkamitti akka economy biyyaa takka guddisu laallaa jechuudha karaa kanaan detail when an agent uses direct finance fund are provided to the investors directly without use of intermediary direct finance yeroo jennu karaa kallattiitiin bakka bu'ee jechuudha agent ta'ee jechuudha fundii kana jechuudha akkam godha jechuudha investorarra directly without use of intermediary middleman tokko yookaan jiddugalaan tokko osoo jidduu hin seenne kan ittiin faayinaansii kana hojjetu direct finance jennaan jechuudha fakkeenyaaf it sell shares of stock directly to the public in the financial markets fakkeenyaaf sheerii baankii sana fudhatee kallattumaan gabaarra oolchuu danda'a jechuudha sheerii san namni akka bitatuuf sheerii san gurguree jechuudha sheerii fakkeenyaaf inni qarshii kuma tokko faadhatti bitan sheerii san kuma shanitti faa gurguruudhaan miseensa godhachiisee maallaqa saniinis directly argate jechuudha osoo namni tokko jidduun seeniin nama beeksatti baafatee fadhus akka sheerii bitatan godha jechuudha aksiyoonii erga bitatanii maallaqa aksiyoonii irraa argatanii directly investmentii oolchuu danda'a jechuudha karaa sadeen kanaan biyya takka irratti investmentiin akka guddatu economiin biyya akka guddatu faayinaansiin gahee guddaa taphata jechuudha karaan lammaffaan inni ittiin hojjetu the second goals of the financial system is allow economic agent to share risks inni lammaffaa jechuudha financial system kun jechuudha diinagdee riskii akka qoddatan hayyamudha jechuudha riskiin organizaationa tokko irratti yoo uumamu ta'e akka qoddataniif goolii guddaa kan taphatu financial system jennaan jechuudha financial systemiin akkamitti akka qoddatan riskiin akkamitti akka dhufu asirratti detail laallaa jechuudha detail there are many risks that have a very high cost but low likely of occurring such as hurricanes early failure of a business maybe these are not be rare it is people prefer to share this risk rather than bear them alone kanaaf asirratti amma jechuudha riskii baay'een balaa guddaa qabaatus jechuudha carraan wantoota armaan gadii kun jechuudha ni xiqqaata jechuudha kanneen akka obomboleetti du'a akkasuma khufaatii hojii daldalaa irratti akkasuma earthquake wantoota garagaraa hunda irratti jechuudha ni xiqqaata jechuudha namoonni wantoota kana kophaa isaaniitti baadhachuun riskiiwwan kana jechuudha addaan qoddachuutu isaaniif filatamaadha jechuudha karaa lammaffaatiin jechuudha karaa filatamaa kan godhu financial systemidha jechuudha akkasuma sirna faayinaansii kana jechuudha amala asseetiidha jechuudha isa kanneen kana jechuudha amala inni qabu jechuudha asseetiin sirna faayinaansii irratti yeroo riskiin uumamu wantoota asii gadii kana kan hubatu ta'a jechuudha riskiin yeroo uumamu jechuudha firstly enhancing risk diversify or
reducing risk diversifications jechuun akka riskii kana jechuudha adda hirataniif irraa riskii kana jechuudha reduce irraa godha jechuudha. Maaliif namni tokko kophatti baadhachuu fakkeenyaaf wanta tokko namu kophatti yoo wanta tokko wanti kana uumame isa qofa yoo wanti kana uumame isa qofa jedhamee addaan dubbatamuu qabu. Maaliif diversify godhuu qaba jechuudha. And the seconds are resolving information asymmetric problems that avoid adverse selections. Rakkoo wal simsiisaa kana jechuudha odeeffannoo filannoo riskii irraa fagaatu furuu qaba jechuudha namni kun approve godhuu qaba jechuudha. Maaliif rakkoo wanta kanaa wal simsiisaa malee rakkoo fakkeenyaaf earthquake osoo hin ta'in fakkeenyaaf rakkoo faayinaansii dhabuudha. Rakkoon faayinaansii dhabuudha osoo jiru rakkoo hojjetaa qaxaruudha haasa'uun sirrii miti jechuudha. Kun balaaf nama saaxilaa jechuudha. Maaliif rakkoo faayinaansii akkasuma rakkoo baajetii qulqulleessanii sirreessuu qaban ergasii approve godhuu danda'an jechuudha wantoota biraa. Kanaafuu rakkoo sanii waan wal simsiisaa irratti odeeffannoo akkasuma rakkoo san furuudhaaf adda baafachuu qabu jechuudha. Inni kaan inni sadaffaa reducing information and transaction costs. Rakkoo kana jechuudha furuudhaaf odeeffannoo fi baasiiwwan kostii transaction garagaraatiif baafnu jechuudha hir'isuu qabna jechuudha. Maaliif yeroo san riskiin haga tokko ni xiqqaata jechuudha. Akkasuma information sassaabachuudhaan riskiin ni xiqqaata jechuudha. Asymmetric informationiin wantoota garagaraa hedduuf keessaa qaba jechuudha. Akkamitti akka asymmetric godhuu dandeenyu jechuudha. Kanaas detailii gad ilaallaa jechuudha. Garuu inni lammaffaa kun haala kanaan riskiin akka nurraa xiqqaatuuf financial systemiin goolii guddaa kan taphatudha jechuudha. Karaa lammaffaa inni ittiin hojjetudha jechuudha. Akkuma qaama sadaffaatti jennetti reducing information asymmetric jenneemi. Information asymmetric kun bakka lamatti qoodama jechuudha. Isaanis adverse selection and moral hazard jennee adda baasna jechuudha. Isaan lamaan as jalatti arginu kana jechuudha. Jalqaba what is asymmetric information? It is unequal knowledge that each party to the transaction has about other party. When one party to a financial transaction has better knowledge than the other because of lack of information about the trustworthy and other characteristics of other party, many manually beneficial transaction never take place. Information asymmetric information yeroo jennu jechuudha beekumsa wal qixa hin taane jechuudha. Hangareen gareen tokko jechuudha garee daldalaa tokko barsiisudha jechuudha. Kan waa'ee sanii kan ittiin himudha jechuudha. It is unequal knowledge kan ittiin himudha jechuudha. Asymmetric information jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo paartiin tokko daldala faayinaansii beekumsa fooyya'aa qabu jechuudha kan biraa akka caalu godhachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf commercial banking baay'ee enhance godhee yoo kan hojjete garuu namni kun maal godha jechuudha information asymmetric jechuudha. Unequal knowledge siif kenna jechuudha waan hin taane wanta isarraa inni hin qabne waan commercial hin qabne san irra kaayuu danda'a jechuudha. Haala kanaan garbuunsa argisiisa yeroo san achirratti hojjechuudhaaf namoonni irratti xiyyeeffachuu hin danda'an jechuudha. Maaliif namni garii information haala kanaan kan itti himu ta'a jechuudha. Kanaafuu amala akkanaa kanaan jechuudha daldalli wal fayyadu hedduun yoomiyyuu hin raawwatamu jechuudha. Maaliif waa'ee commercial nama fakkeenyaaf commercial bank of Ethiopia irratti fakkeenyaaf inni dijitaalii heddummeessaa jira jechuudha. Digital mobilized godhu jira. Kanaaf baankilee nama yeroo haaraa eegalan kanarratti information jajjabeessaa fi information bareedaa yoo waliif hin himne jechuudha. Negative isaa yoo kana saawwate kanaaf information asymmetric godhaa jira jechuudha namoonni kun. Maaliif dhaabbata isaanii guddisuudha malee dhaabbata biraattis akka gad bu'u godhaa jechuudha. Kanaaf karaa lamaan asymmetric information kun raawwatama jechuudha. For instance fakkeenyaaf jechuudha
People routinely pay several thousands of birr extra for new car instead of buying used car and excellent condition because of a problem of getting information about the car's true condition or about the reliability of person selling it. Kanarratti fakkeenyaaf jechuudha namoonni yeroo hunda birrii kuma hedduu jechuudha kanfaluudhaan wantoota haaraaf jechuudha kaffalu jechuudha. Maaliif haala gaarii ta'een bitachuudhaan rakkoo odeeffannoo argachuu irraa kan ka'e jechuudha wanni isaan bitatan jechuudha waan haaraa jechuudha. Waa'ee kanarratti jechuudha konkolaataa yookaan fakkeenyaaf waa'ee amanamummaa nama gurguruu sallaaluudhaaf wal simsiisa jechuudha. Odeeffannoo waa'ee beekumsa wal qixa hin taane qabaachuu danda'a jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf konkolaataa haaraa bituudhaaf dhaqxee waa'ee konkolaataa sanii negatiiva isaa irraa hin argitu. Maaliif kan gurguru kun bareedumina isaa sitti konkolaataa qofa osoo hin ta'in iddoo huccuu irraa bitamu kophee fa'aa irraa bitanii yoo kan laaltan taate waa'ee biraandii ta'uu isaa akkasuma bareedaa ta'uu isaa malee negatiiva ta'uu isaa irraa hin agartan jechuudha. Kana maal jennaan jechuudha information asymmetric information jennaan jechuudha. Namoota wantoota akkana hojjetan jechuudha wantootuma isaanii kana ol guddisuudhaaf yookaan negatiiva isaa dhoksuudhaan positiiva isaa qofa kan isinitti himan yookaan ta'u asymmetric information jennaan jechuudha. Asymmetric information kanarratti financial system gahee guddaa taphata jechuudha. Akka uummanni karaa biraatti hin fudhanne jechuudha. Kanaaf inni kun bakka lamatti qoodama inni jira adverse selection and moral hazard. Adverse selection yeroo jennu inni kun osoo beekuu waan hin taane kennu akkuma jenne egaa osoo beekuu wanti kun cabaa ta'uu isaa akkasuma badaa ta'uu isaa osoo beekanii namaaf kennu yookaan laatuudha jechuudha. Filannoo badaa namaaf filatu jechuudha. Kana detail yeroo goonu it is a problem created by asymmetric information before a transaction occurs or a loan is made in case of banks. Adverse selection occur when the seller of a financial asset knows more than the buyer. Under such circumstances, the seller will try to sell low quality asset and high quality ones. Filannoo badaa kanarratti jechuudha rakkoon odeeffannoo wal simsiisaa duraan uumamedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf daldalli kan raawwatamu haala baankotaa keessatti jechuudha. Filannoon badaa yeroo gurgurtoonni meeshaalee faayinaansii bituu caalaa beeku jechuudha. Maaliif meeshaalee san information and detail waan godhaniif jechuudha. Haala akkanaa jalatti jechuudha gurgurtaa yoo qulqullina qabu gurguruu fi kan qulqullina olaanaa qabu qabaachuuf ni yaalu jechuudha. Maaliif information gahaa jira jechuudha waa'ee kanarratti baankii irratti jechuudha. Kanaafuu isa kana namni waan odeeffannoo argatu isaanuu qulqullinaa fi wantoota irraa eegamu hundarratti kan jabaatu ta'anii jechuudha. Filannoo badaa wal simsiisaa odeeffannoo waliigaltee duraatti jechuudha furmaata tokko kan ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif rakkoon filannoo odeeffannoo asymmetric dhabamsiisuudha jechuudha. Rakkoon wanta kanarratti adverse selection kana dhabamsiisuudhaaf financial systemiin goolii guddaa kan taphatu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo hallaalu taate in the above used or for used car examples the owners of a car is most likely to resell a recent purchased car by hiding the car's defects. As a result, prospect car buying will decide not buying used cars at all. Fakkeenyaaf jechuudha akkuma armaan gadii dubbannetti jechuudha abbaan qabeenyaa jechuudha carraa konkolaataa dhiyeenya kana bitame irratti fakkeenyaaf deebi'anii gurguruu irratti. Kanaafuu qabeenya kana jechuudha as a result qabeenya kana irratti jechuudha qabeenya konkolaataa bittoonni konkolaataa hunda fayyadamee akka hin bitanne murteessuu dandeenye jechuudha. Maaliif osoo beekuuti wanta hin taane as nuuf kennaa jira jechuudha. Maaliif karaa kanaan akka hin bitanne godhan jechuudha. Fakkeenyaaf wanta haaraa bareedaa tokko argitanii kan akka bitataniif tattaaffii hin godhan yeroo takka maaliif
karaa nama gatii olaanaadhaan bitatu laallachuudhaaf isin gama neegatiivii yookaan gama wantoota hin barbaachifneet irratti nama dhiibu jechuudha. Kanaaf adverse selection jennaan jechuudha. Waan osoo beekuu waan hin taane irratti namatti kennuudha akkasuma nama irratti dhiibuudhaan kan hojjetamu adverse selection jennaan jechuudha. Kan itti aanu immoo moral hazard jennaan jechuudha. Moral hazard jechuun immoo it is a dishonest jechuudha. Detail, it is a risk that one party to a transaction will engage in behavior that is indesirable from other party point of views. After a transaction has taken place, one party to a financial contract may have a strong monetary incentive to break that contract because they can conceal their actions. Moral hazard yeroo jennu jechuudha. Qaamni daldalaa tokko jechuudha amala kana irratti akka hirmaatu ta'uu isaatti ilaalcha qaama biraatiin kan hin barbaadamne ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf wanta kan dishonest akka amanamummaa hin taane godha jechuudha. Wanta kun yeroo irraa fudhachuudhaaf deemtu yeroo nama tokko nama gadiitiin akka si garsiisaniif information akka siif himaniif yeroo kan barbaadute dishonest akka ati hin amanne waan san moral hazard irratti uumu jechuudha. Kanaaf informationni akka babal'atee siif hin dhufneef karaa kan saaqu financial systemidha jechuudha. Asymmetric information kanaafis kan nurraa dhoowwuu danda'u financial system irratti goolii guddaa kan taphatudha jechuudha. Isaan lamaan kana irratti jechuudha. Moral hazard jechuudha. A moral hazard that a result from post-contractual asymmetry of information. Asymmetric information can worsen moral hazard, such as if your laundry machine is fully insured and no longer of much use to you, why not burn it down and collect insurance money? Burning down a fully insured house to collect on fire insurances. Asymmetric information balaa hammachuu danda'a jechuudha. Kanneen akka yoo maashinni miidhaa keessaan miidhaa keessa galee inshuraansii guutuu qaba. Akkasuma osoo baay'ee si keessa jirtu maaliif hin gubdu akkasuma inshuraansii maaliif hin sassaabne jedhamee osoo beekamu wantoota tokko hojjechuu jechuudha. Fakkeenyaaf maashinii wanti xiqqaan tokko tuqamee atis itti idaate jechuudha. Wanta cabuu qabuu fi kana jechuudha. Maaliif inshuraansiin akka guututti siif hojjetuuf jechuudha. Bakka sanis cabsita yeroo kana waliigala akka inshuraansiin siif kaffalamee hojjetamu godhuufa. Akka inshuraansii sassaabduuf wantoota yeroo hedduu fakkeenyaaf mana ofii gubuufaadhaan fire gubuufaadhaan karaa kanaanis namoonni garii moral hazard hojjetu jechuudha. Information kanaanis ni hojjetu jechuudha. Karaawwan hedduudhaan moral hazard kana namoonni hojjechuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf hoggantoonni tokko miindaan isaanii xiqqaachuu irraa kan ka'e akkasuma jibbeensa qaban irraa kan ka'e wantoota information hin taane siif kennu jechuudha. Yeroo bira dhaqxee gaafattu jechuudha. Akkasuma hojjettoota hogganaa jala jiran hoggantoota jala jiran hojjettoonni garii jibbeensa hogganaa isaanii irraa qaban irraa kan ka'e hojii sirnaa hin hojjetu. Wantoonni garii akka badan godhatu jechuudha. Kanaafuu moral hazardiin akka xiqqaatuuf financial system irratti hojjechuu qabna jechuudha. Finance yeroo jennu it is a cash, it is a money karaa kanaan namoota qabbaneessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf solution for moral hazard problem include furmaata moral hazardii kanaaf qopheessuu qabnu maal jechuudha. Karaawwan asii gadii kana jechuudha. The first, monitor the activity of other party to restrict bad behaviors. Lakkonooti hordoffii sochii qaama biraa amala badaa akka daangeessu godhu eenyu monitorii san jechuudha. Fakkeenyaaf hogganaa irratti jechuudha. Amala badaa akka daangeessu ofirraa sochii qaama biraatiin hojjechiisu. Fakkeenyaaf isa kana kabajuudhaan haa ta'u ulfina kennuudhaan haa ta'u wantoota garaagaraatiin yeroo inni dhufee itti gammaduudhaan wantoota garaagaraa kanaan nama kana moral hazardiin kun akka irraa xiqqaatu godhuu dandeenya jechuudha.
and kan biraa immoo contracting devices designing to minimize the incentive to chills. Karaan biraa meeshaalee waliigaltee kan onnachiiftu xiqqeessuuf qophaa'an jechuudha. Kennuu jechuudha. Meeshaalee isaan onnachiiftu wantoota akka laaptooppii haa ta'u, kompiitaraa haa ta'u, wantoota barbaachisan hunda guutamee fi akka isaan ittiin gammadan yeroo hunda gaaffii kana dhiyeessaa ooluu akka hin qabne, gaaffiiwwan wantoota maateriyaalii barbaadanii akka hin qabneef akka isaan onnachiiftuuf wantoota akkanaa yeroo guutaniif moraal hazardiin xiqqaatu ta'a jechuudha. Inni kaan immoo paying attracting salary and incentive to their managers to avoid corruptions. Inni biraa mindaawwan ol aanaa kennuuf yookaan mindaa efficiency ta'e jechuudha. Akkasuma hooggantoota isaanii akka irraa fagaatan jechuudha. Maalirraa malaamaltummaa irraa akka fagaataniif kaffaltii gahaa kaffaluufii qabanii jechuudha. Maaliif yeroo kana informationas ni kennaa, hojii akka gaariitti hojjeta jechuudha. Maaliif kana kan godhu maal jechuudha? It is a finance, it is asset or cash. Karaa kanaan namnis ni qajeela jedhameeti abdatamaa jechuudha. Okay, karaan inni biraa kan ittiin solution godhachuu dandeenyu, it is putting some restrict measures. Inni kaan putting godhudha jechuudha. Maal daangeessuu qabna jechuudha. Tokko wantoota tokko haa'uudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf inni tokko require the borrowers to keep minimum bank balance tangible asset as collaterals. Liqii fudhatan kana jechuudha. Baankii keessaa jechuudha. Wantoota fudhatan jechuudha. Qabeenya qabatamaa ta'e jechuudha. Tangible assetidhaan jechuudha. Akka qabatamu gaafatamu yookaan collateral godhuu qaban jechuudha. Karaa kanaan namoonnis of qabu jechuudha. Maaliif yeroo dararaman borrowers kana fidi jechuudhaan liqii fudhatan jechuudha. Haala kanaan moral hazardiin namarraa xiqqaata jechuudha. Inni kaan immoo to abstain the borrowers from certain goods and service covenants. Inni biraa inni dhumaa jechuudha. Liqeessitoota jechuudha. Liqeessitootaa fi tajaajila barbaadaadhaaf jechuudha yookaan goods and service haa barbaadu jechuudha. Kakuurraa jechuudha. Convenience jechuun kakuurraa of qusachuu qabna jechuudha. Maaliif karuma sirrii ta'een information kennuu fi akkasuma maaliif yeroo kakuu heddummeessu namni ni xiqqaata jechuudha. Wanti isaan ittiin dubbatanii jechuudha. Maaliif isa kana good and service kana sarteen godhuudhaaf jechuudha. Convenient kanarraa xiqqaachuu qabdu. Maaliif boroo yookaan liqii kana argachuudhaaf jechuudha. Yookaan liqeessitoota keenyaaf jechuudha. Kakuu heddummeessuu hin qabnu jechuudha. Karaa kanaan information yookaan mistake kana irraa akka of qusannus akkasuma akka of qusatan godhuu danda'a jechuudha. Karaawwan kanaan moral hazardiin nurraa xiqqaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf information asymmetricin isa kana fakkaataa jechuudha. Defining goonee jirra haala kanaanii inni isa kana jechuudha. Wanti nurraa eegamu qabu jechuudha. Karaa ittiin financial systemiin goolii kaayatu karaa kanaan ofirraa xiqqeessina jechuudha. Finaansiin baay'ee kan barbaachisaa ta'edha jechuudha. Shortly isin argisiisa jedheetiin dagadhee ture adverse selection fi moral hazard jechuudha. Adverse selection yeroo jennu when the party with less information is at a disadvantage in a market to the party with more information. Adverse selection yeroo jennu yeroo dhaabni tokko odeeffannoo xiqqaa qabu tokko jechuudha. Odeeffannoo xiqqaa qabu kanarratti markeetii keessatti jechuudha. Dhaaba odeeffannoo baay'ee qabuuf miidhaan irra gahu. Adverse selection jenna shortly. Markeetii sanarratti odeeffannoo xiqqaa qabu jechuudha. Gabaa san keessatti jechuudha yookaan markeetii san keessatti dhaaba odeeffannoo information hedduu qabu yeroo miidhaan irra gahu adverse selection jennee waamuu dandeenya jechuudha. Moral hazard yeroo jennu immoo it is after a deal has been made between two parties with asymmetric information and one party changes their behaviors as a result. Moral hazard yeroo kam uumama
yeroo qaamoleen lama jechuudha information wal hin simne gidduutti waliigaltee erga taasifamee booda qaamni tokko jechuudha qaamni tokko sababa kanaan amala isaanii erga jijjiiree booda kan result irratti argatu jechuudha qaamni tokko beekee jechuudha dishonest godhee kan hojjetu jechuudha qaama lamaan wal hin simne yeroo walitti dhufe jechuudha moral hazard jennaan jechuudha. Ammas moral hazard jechuun fakkeenyaaf insuraansii keessatti ma fakkeenyaaf jechuudha yeroo inshuraansiin hojjetamu jechuudha amma konkolaataan tokko yeroo balleeffamee dhufe yeroo san maal godha jechuudha namni kun dhaqeeti inshuraansii san fudhachuudhaaf balaa hin jirre hunda itti himee balaa akka itti kan osoo akkaataa inshuraansiin ittiin kaffaluun alatti wanta raawwatame akka kaanitti argisiisee irraa fayyadamuudhaaf kan hojjetu ta'a jechuudha. Inshuraansii irraa argachuudhaaf jechuudha. Balaa kanarratti fayyadamuudhaan riizaaltii argachuudhaaf kan barbaadamu moral hazard jennaan jechuudha. Information hin taane isinii kennee riizaaltii ittiin argachuudhaaf moral hazard jennaan jechuudha. Asymmetric information yeroo inni immoo shortly information is when there is an imbalance in information between buyer and the seller which can distort choice. Information yookaan asymmetric information yeroo jennu maarkeetii keessatti odeeffannoo asymmetric yeroo information bittaa fi gurgurtaa jidduutti madaalli wal dhabu yookaan yeroo filannoon sun yookaan choosiin nuti filannu sun jallachuu danda'a jechuudha yookaan uumamuu danda'a jechuudha akka hin taanetti information san jechuudha yeroo kun asymmetric information jennaan jechuudha. Inni itti aanu financial asset jechuudha. Financial assetiin bakka lamatti qoodama detail goone jennee turre kun asirratti argamaa jechuudha. Kanaaf arraf gaa asirratti nuuf ga'a. Financial asset jedhu kana qabannee dhufna jechuudha. Kanaafuu arraf qophiin keenya asirratti kan dhaabbataa jechuudha. Kanaaf like share godhaan nuti dhaabbadhaan jajjabeessaa isin jechuudha. Isin jennaa jechuudha. Kanaafuu Ashaamteek Telegiraama keenya seenuudhaan akkasumas Feesbuukii keenyas seenuudhaan Ashaamteek jechuudhaan wantoota garaagaraa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu arraaf qophiin keenya asirratti dhaabbataa jechuudha.